Akkam ooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabu isinitti hima. Addi Bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti qondaalota isaa waliin marii geggeessuu beeksise. Dameen siyaasaa fi jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo qondaaltota dhaabichaa kan magaalaa Finfinnee fi Shaggar Siitii keessatti dirqama dhaabaa fudhatanii hojii irra jiraniif haala yeroo jalatti dhimmoota adda addaa irratti walgahii geggeessuu isaa Addi Bilisummaa Oromoo beeksiseera. Addi Bilisummaa Oromoo akka beeksisetti yoo ta'e gaafa amajjii 24 2026 waajjira muummee Adda Bilisummaa Oromoo Guulaletti walgahii qondaaltota dhaabichaa haala siyaasaa fi nageenya Itoophiyaa yeroo ammaa haala uummanni Oromoo fi Oromiyaan keessatti argaman akkasumas haala siyaasaa gaanfa Afrikaa yeroo ammaa ilaalchisee kan geggeeffamedhas jedheera. Poolisiin federaalaa namoota 28 yakka seeraan alaa daddabarsa namaa raawwatan jedhe to'atee himata irratti banuu beeksise. Abbaan alangaa federaalaa namoota godaantota karaa seeraan alaa daangaa Itoophiyaa keessaa erga baasanii booda Liibiyaa keessatti uguramanii maallaqni akka irratti gaafatamuu fi karaa baay'ee hamaa ta'een akka gidirfaman godhaniiru jedhe 28 irratti himata banuu beeksiseera. Godaantota himatamtoota kanaan daddabarfaman kanneen keessaa 2 lubbuun isaanii darbee namoonni 15 eessa akka bu'an akka hin baramin jiru jedhe himatni abbaa alangaa federaalaa ibsa baaseen. Shakkamtoota himanni irratti baname keessaa namoota 8 qofaa maallaqni walitti qabame birrii miiliyoona 2 qabxii 1 akka ta'e abbaan alangaa beeksiseera. Akka odeeffannoo ministeerri haqaa kibxata har'aa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti baasetti taanaan himannaan kun kan baname karaa toora Liibiyaatiin daddabarsitoota gurguddoo dhala namaa daldalan irratti xiyyeeffachuun qorannoo taasifame ka'umsa godhachuudheeni. Dhaabbileen federaalaa qorannoo kanarratti himatan kam keessatti ministeerri haqaa, poolisiin federaalaa, tajaajilli tikaa fi odeeffannoo biyyaalessaa akkasumas nageenya odeeffannoo maallaqaa keessatti argamu. Himannaan abbaan alangaa mana murtii olaanaa federaalaa irratti bane kun namoonni kunneen garee yakkamtoota gurmaa'aa jiru ijaaruun akkasumas faddaalota xixiqqoo biraa isaan jalatti hojjetan qacaruu godaantota daddabarsaa akka turan ibsameera. Odeeffannoon ministeerri haqaa baase himatamtoonni kunneen naannoo Baahirdaarii fi Gondoritti qacaramtoota namoota karaa daangaa Sudaan daddabarsan qopheessuun karaa al-idilee ta'een biyyaa baasaa turaniirus jedha. Godaantota karaa seeraa alaan daangaa Itoophiyaa keessaa erga baasaniin booda Liibiyaa geessuun galma guddaa jireenya ilma namaaf hin mijanne keessatti uggura akka turan eereera. Walumaa galatti namoonni himanni irratti baname namoota 800 karaa seeraan alaa akka daddabarsan kan ibse ministeerri haqaa Itoophiyaa isaan keessaa eenyummaan godaantota 85 adda baafamuu ibseera. Warra eenyummaan isaanii adda baafaman keessaa 2 lubbuun isaanii kan darbee fi 2 ammoo sababa reebichaatiin dhukkubaaf saaxilamuun isaanii mirkanaa'eera jedha. Namoonni 15 ammoo bakka isaan bu'an kan baramin ta'uu mirkanaa'uu beeksiseera. Meeshaaleen mana kuusaa jaarmiyaa sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa keessaa fudhatame bakka itti deebi'u Soomaaliyaan beeksiste. Bulchiinsi mootummaa federaalaa meeshaaleen mana kuusaa jaarmiyaa sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa Moqaadishoo keessaa fudhatamanii turan bakka itti deebifamuu kaleessa ibsiteetti. Meeshaaleen kun babal'inaan ijaarsa buufata doonii walqabatee bakka fuudhamu kan jedhe ibsi mootummaa Soomaaliyaa amma meeshaaleen fudhataman martinuu dhaabbatichaaf deebifamaniirus jedheera. Meeshaaleen mana kuusaa keessaa fudhatamanii turan amma martinuu dhaabbatichaaf deebi'aniiru. Taatee kanaafis mootummaan itti gaafatamummaa guutuu fudhata. Kun mudachuutis baay'ee gadda jechuun ibsi mootummaan Soomaaliyaa baaseen ibsa. Mootummaan Soomaaliyaa tarkaanfii kana fudhachuu kan ibse erga ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi aangawoonni Soomaaliyaa meeshaalee gargaarsa mana kuusaa jaarmiyaa sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa kan Ameerikaa deeggaramu meetiriik toonii 76 seeraan ala fudhataniiru jechuun himachuu hordofee ta'uu gabaafamuun ni yaadatama.
Haaluma wal fakkaatuun Soomaaliyaan aangawoota paaspoortii dippiloomaatota qabaniif Paakistaan waliin waliigaltee viizaa malee imaluu dandeessisu mallatteessite. Torban tokko dura Itiyoophiyaan fi Indiin namoota paaspoortii dippiloomaatota qabaniif imala viizaa malee kan dandeessisu waliigaltee hojiirra ooluu erga mallatteessanii booda Soomaaliyaa fi Paakistaanis har'a waliigaltee wal fakkaataa irra ga'uun isaanii gabaafameera. Kunis hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru caalaatti cimsuu isaa agarsiisas jedhameera. Waliigalteen kun yaadannoo waljijjiirraa bu'uuraalee mootummaa geggeessuun sirnaan kan raawwatame yoo ta'u, qondaaltota olaanoo biyyoota lamaan gidduutti kan mallatteeffamedha. Kanaan wal qabatee aangawoonni Paakistaan waliigaltee kana mallatteessan yeroo sanatti ifatti ibsuu baatus, ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa waliigalteen sun jiraachuu isaa mirkaneesseera. Waliigalteen kun imala hojiirra oolmaa dippiloomatummaa akka salphisuu fi quunnamtii mootummaa akka fooyyessuuf kan agarsiisudhas jedhameera. Akka ibsa ministeerichaatti ministeerri dhimma biyya keessaa Soomaaliyaa Alii Yuusuf erga pirezidaantii Rippaabilika Federaalaa Soomaaliyaa irraa ergameen Soomaaliyaan hariiroo Paakistaan waliin qabdu caalaatti jajjabeessuuf furannoo qabaachuu mirkaneesseera. Ibsi kun mootummaa fi uummata Paakistaan biratti haala ho'aan fudhatama argachuu isaa fi galata kan qabu ta'uu ibseera. Fuulduraafis bakka fedhiin waloo jiru hundetti quunnamtii sadarkaa olaanaa ifatti fufsiisuun tumsa bal'isuuf karoora qabaachuu Soomaaliyaan ibsitee jirti. Gabaasonni dhiyeenya kana ba'an akka agarsiisanitti biyyoonni gaanfa Afrikaa keessatti argaman waliigaltee biyyoota garaagaraa waliin qaban dippiloomaasii, dinagdee fi tarsimoo hordofuun isaanii dabalaa dhufeera. Dhiyeenya kana imbaasii Itiyoophiyaa Islaamabaad akka gabaasetti Itiyoophiyaa fi Paakistaan hariiroo biyyoota lamaanii jabeessuuf humna ittisaa fi aviyeeshinii irratti tumsa isaanii cimsuu fi waliigaluu isaanii gabaasuun kan yaadatamudha. Waliigalteen kun onkoloolessa 2025 kan irra ga'ame yoo ta'u, ergama addaa fi ambaasaaddarri olaanaa Itiyoophiyaa kan Paakistaan jiran Jamaal Bakar Abdullaa fi ministeerri ittisaa federaalaa Paakistaan Kawajaa Asiif jidduutti mariin kan geggeeffamedha. Oduu keenya itti aanuun waraanni Sudaan naannoo daangaa Itiyoophiyaa humna deeggarsa saffisaa to'atamee ture deebi'ee qabachuu beeksise. Waraanni Sudaan humna deeggarsa saffisaa yookaan Rapid Support Force irraa naannoo daangaa Itiyoophiyaa Alsiilik jedhamu kan bulchiinsa Biluu Naayil keessatti argamu deebisee to'achuu beeksiseera. Tarkaanfiin kun lola eebila 2023 irraa eegalee Sudaan keessatti itti fufee jiru keessatti jijjiirama haaraa akka ta'etti ibsameera. Walitti bu'iinsi waraana Sudaanii fi humna deeggarsa saffisaa yookaan Rapid Force gidduutti eebila bara 2023 irraa eegalee lubbuu namoota 60,000 lakkaa'aman galaafachuun miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee buqqisaa kan ture yoo ta'u, lola kana keessumaa naannolee Daarfur Kibbaa, Kordofaanii fi Biluu Naayil keessatti rakkoon namoomaa cimaan uumamaa tureera. Waraanni Sudaan ibsa baaseen kutaan waraana lafoo birgeedii arfaffaan duula waraanaa karoorfame geggeessuun milishoota humna deeggarsa saffisaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu naannoo Al-Siiliik deebisee to'achuu ibseera. Itti dabaluunis walitti bu'iinsa kanaan humna deeggarsa saffisaa fi michuu isaanii sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa irratti kasaaraan lubbuu fi meeshaa guddaan qaqqabu waraanni Sudaan ibseera. Kutaalee Sudaan 18 keessaa naannoo kaaba Daarfuriin alatti kutaalee biyya 5 naannoo Daarfur dhihaa jiran hundi humna deeggarsa saffisaan to'atamuun waraanni Sudaan immoo naannoolee 13 hafan keessatti irra caalaan naannoo Kibbaa, kaaba bahaa fi giddugala biyyattii magaalaa guddoo Kaartuum dabalatee to'achuu itti fufuu isaa ibseera. Waldhabdee waraana Sudaanii fi humna deeggarsa saffisaa gidduutti eebila 2023 jalqabe kun lubbuu namoota 60,000 lakkaa'amanii galaafachuun miliyootaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisuun rakkoo namoomaa hamaa itti fufsiisee jiraachuunis gabaafameera. Oduu keenya xumuraatiin Jeneraalli Chaayinaa tokko Ameerikaa basaase jechuun mootummaan biyyattii to'achuun dhaga'ame. Chaayinaan tibbana jeneraalota waraanaa olaanoo biyyattii lama to'annoo jala oolchuun qorataa jirti. Mootummaan Chaayinaa jeneraalonni kun naamusa waraanaa fi seera cabsuun himannaa jedhu irratti kan dhiyeesse.
Kana malees icciitii niwukileeraa Ameerikaaf dabarsanii kennuu fi yakka biyya ganuun shakkamanii qoratamaa jiraachuudha kan dhaga'ame. Jeneraalotni waraanaa kunneen ammoo waggoota hedduuf ijaarsa waraanaa Chaayinaa irratti akkasuma dhaabbilee gurguddoo biyyattiitti dhageettii fi olaantummaa kanneen qabanidha. Kana keessaa Jeneraal Zihaa Yiixihoo itti aanaan dura taa'aa koomishinii waraanaa giddugaleessaa fi michuu dhihoo pirezidaantii biyyattii Xi Jinping isa tokko ture. Kana malees qondaalli sadarkaa olaanaa kan biraa shakkamee to'atame Jeneraal Liu Ziheliin kan jedhamu yoo ta'u, qondaaltonni waraanaa kunneen naamusaa fi seera cimaa cabsuun qorannoo irratti taasifamaa jiraachuu Xinhuaan gabaaseera. Chaayinaa keessatti jeneraalonni waraanaa keessumaa yeroo biyyattiin Taayiwaan humnaan fudhachuuf fedhii ishee cimsaa jirtu kana haala kanaan shakkamuun gaaffii kaaseera. Akkasumas dandeettiin waraanaa Chaayinaa shakkii keessa galcheera jechuun xiinxaltoonni siyaasaa dubbachaa jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf kanuma turtii gaarii qabaadhaa.